application tokko jira kan maallaqa irratti dalaganii application tokko jira maallaqa irratti dalaganii maallaqni kun warri sun soolaarii dalagna jedhanii maallaqa irratti galchinaa jedhan maallaqa irratti hogguu galchinee bu'aan keenya guyyaadhaan beekamaadha dabaleefis hin dabaluu hir'isiifis hin hir'atu anguma galchisa irratti hanga argattan nuun jedhanii waan isa irratti arganna waan akka haa dalaguun akkamiin ilaalamaa jedhan. Bittaa gurgurtaan soolaara gurgurraa yookaan kaan gurgurraa onlaayinii irratti an kuni bittaa gurgurtaa taphaa sobaa wal kijibaa wal nyaatu malaa maltummaan dunyaa ambaa nyaatuuti shari'aan kanan baqqaa'isu waan ifa galaa tokko dirijjitii ifa galaa tokko sheerii bitattee waan ifa galaa tokko ka mootummaa biratti mazaggabame kaayaa irraa kuni ka amma onlaayinii kun eessatti mazaggabame mootummaa gibira wannoo kafala osoo badeessaan argatta waassinnaa maal qaba tokko waassinnaan qabu namni kun hin beekamu ganzaba guuree gaafa kaan bakkee bada yookaan wannoo cufata silkii san cufatee kabiraatti jijjiirata nama hedduutu amma nu bilbilee kan nutti hima guuratanii ganzaba gaafa guddatan silkii masan jijjiiranii hisaaba sanin jijjiiranii akkaawuntii sanin jijjiiranii nama gaafattuun qabdu lammata shari'aan ka baqqaasifte tirfi gaaraa wajjiin hojjenne yaa jenne tirfi hojjaan qoodamne jechuudha. Tirfi hojjaan qoodamnu kun tirfiin qaniin hin beekamu. Torbaanitti hagam fidaan hin beekamu. Ati amma malee kuma dhibba tokko yoo namatti kennite yoo naggaadeen boru kuma shan fiduun mala. Boruu achi kuma 20 fiduun mala. Gaafa bee kuma 50 fiduun mala. Akkasitti tirfii san barsantiin kaanii ani barra 50 ani barra 20 ani barra 30 ani akkanatti tirfi gaaraa qoodaman malee allakki hagana sii kennaa jechuun bari ganzaba ki hagana naa kenni na bira kaayi an ganzaba kanarratti kiraa isaa hagana sii kenna jechuu kun gararaa ribaa hin baqqa'uu jennee fatwaa qaata goona oduu qaban osuma oduu qaban didanii guyyaa keessatti 3-4 nu gaafatan nu hin ta'uu wanti kun kijibaa isin sobanii yoo jennu lakki amma kuma hedduu gahee kuma dhibba hedduu ta'ee ganzabni nuu deemutti jira yaa'utti jira ganzabni yaa'u miti karaa haqaatti hin deemutti hin jiru karaa mootuu beekamaa tokkoon karaa tirfii giltsiin hagana tarrafe amma sharikaanni yookaan dirijitoonni hundinuu midiruuku amma ji'aan hagana fidee beekama. Wanni sharikaan Itoophiyaa yoo ati seente hagana tarrafetu beekama. Kun hagana tarrafee hagana keessaa si kennineen hin jiru. Maal malee ganzaba danaan bira kaa'inu kiraa isaa hagana si kenninaa jechuudha. Wal kijibanii wal nyaatu isa kana irraa goruu qabdanii namni keessa seentanillee keessaa bahaa keessaa baatan ganzaba irraa deebifadhaa ganzaba tirfii isaan isinii kennan san sadaqaa taa'ee isaa nama waan qabne yoo ofii waan qabaattan. Waan asin dura hin beekiniif ganzaba ammoo achitti hin gatinaafi ganzaba hin gatinaafi irraa waan argattan. Laakiin nama biraan fidinaafi غرر تاغشيتا وفي الليل الصباح نم الراسيرا سورة نمتي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل مرة منكم منكرا فليغير بيده نم وان بدي أرجع هركايرن ده هركانا يجيب هركان دندين أفانينا يجيب وأما هركان دندين أفانين دندين سورة نمتي موتوم ما هركانون دندا بر موتوم ما سوام حساب جاب أوليغات أوفن كان هركاج أفو دندا كسان بيجت انت بتنكن موتومان سوان كان يجي دولا بوك أبا مالي أمتا انت بتوتيرن جنزب أمتا سامو تيرن الدراشان كمان موتان سانين بيكم إيوان إنسان نقادن كونن بيكم جزء غري جبس إبراهيم سولارا كان جبس إبراهيم بالنايان جبس أسيت إنشافين بنتو هجمت لو كان شاينا أسيت بنتة جبس جانا جنا تلفين ساعدنا هذا الجانب هذا من جتو كوني جرا تكون جبيرة منجسي جرال لي بقى تكيس سجرا وسوما ما يجب من جبيرة منجسي كابا ورد هجة تكونس
namni hedduu yoo hojjete waa argata kun amma online marti warri walta'e sun bichaan isaanuma bichatu tirfii argata shari'aan waan kanaan baqqaasif suuraan gamni dhorkaa kun amma bakki isaanii wallaalamuu namni irratti gaafii gaafatan wallaalamuu dhamoo akkaataa nagadaa sifaata nagadaa akkaan martin wallaalamuunis hojjuma orgaa akkaataan isaanii an tirfii hagan argattan kun shari'aa keessa hin jiru tirfii hagan argattan kijiba li'annu hagan baase inni kun tirfi gaaraa yoo inni wajjin qoodamne yoo jenne hagam argate inni abbaan sharikaa sanii abbaan gazaraa sun ana inni tirfii hagamii argate an hagam arga torbaanimata asii kenna jechuun awwalan kasaaraan qabu jechuun kun tirfii nigi dhimmaan kasaaraan qabne hin jira